Finnisa qabaatanii gogaan keessan sensitiivii yoo ta'e. Sensitiivii jechuun saamunaa adda addaadhaan yeroo dhiqattan, meekaappii adda addaa yookaan kosmootiksii adda addaa yeroo dibattan ta'uu danda'a. Dibannaa adda addaa yeroo fuula keessan dibattan sinoksita taanaan, hin diimata taanaan, iddoon sun waan akka lolee sinoksisu ta'a taanaan fuulli akkasii sensitiivii jenna. So sensitiivii yoo qabaattan, finnisa yoo qabaattan, piroodaaktiin anis hin gorsu, piroodaaktiin isin fayyadamuu qabdan jedhee kan isin gorsu. Kanadha. Piroodaaktiin kuni Cetaphil Gentle Cleaner Mattifying Acne Moisturizer jedha. Egaa piroodaaktii kana keessa salicylic acidiin jira. Salicylic acidiin immoo maal godha? Finnisa keenyan balleessa. Godaannisa sababa finnisaan uumaman ni balleessa. Akka finnisni haaraa hin uumamne ni gargaara. Akkasumas fuula keenya moisturizer nu godha jechuudha. Egaa piroodaaktii kana osoo fayyadamtaniin isin gorsa. Finnisa qabaattanii gogaan keessan yoo sensitiivii ta'e jechuudha. Akkaataan fayyadama isaa galgala fuula keessan dhiqattanii achi dibattanii bultu. Salphaadha, karaa kanaan fayyadamtu. Yoo piroodaaktii kana barbaaddan bilbila as jala kaa'eera, bilbiltanii ana bira argachuu dandeessu yookaan immoo akkaawuntii as kaa'eera bilillee istoor kan jedhu deemtanii achi bilbiltanii argachuu dandeessu. Yoo immoo piroodaaktii kana iddoo biraatii bittan ta'e orijinaala isaa adda baasaatii bitaa. Sababiin isaas foorjeriin isaa yookaan kooppiin isaa baay'ee jira waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffattaniif galatooma.